Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa Desemberii 22 baatii 12 jechuudha. Sharafa gabaa gurraachaa yookiin immoo bilaak maarketii akkasumas immoo Arabiffaan Hawwaalaa kan jennu kanan isinii qabadhee dhufee jiru jechuudha. Egaa biyyoota naannoo 19 Saudi Arabiyaa, Dubaay Diraam, Kuweet Diinaar, Bahrein Diinaar, Ameerikaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar, akkasumallee Awustiraaliyaa Doolaar, Joordaan, Bahrein, Turkii, Kaatar Riyaal, Yemen, Israa'el Shiqil, Omaan Riyaal warreen kana biyyoota baay'ee isinii qabee dhufeetiin jira. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana koof haaraa taatan immoo subscribe, share, like gochuun gara maatii kootti dabalama. Obboleewwan keessan bira akka gahuuf hundumti keessan akka viidiyoo ilaalu jalqabdan like godha. Like itti namni daawwatan baay'een keessan like tuun godhin hin darbina isiniin jedha. Maaliif buush ta'e obboleewwan keessan bira ga'a jechuudha. Kanatti aansuun egaa akkuma beekamu yeroo hundumaa sharafni ni jijjiirama isiniin jedhee ragaa nama galgala guyyaa akkasumallee saayitii irraa gara daqiiqaatti jijjiirama qaba jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa har'aa isa kaleessaa gadi hir'atee jira jechuudha. Biyyoonni hundi isaatillee haga saantibaa haga birrii tokko waan akkasillee ta'a malee hundi isaa qaqannasee argamee jira jechuudha. Saantibootallee ta'a malee jechuudha. Yeroo hundumaa kanaan guyya guyyaan ilaaladhaa isiniin jedhu saantimni tokko saantimni lama nuuf qaldii miti jechuudha. Walirra yoo teenye haadha keenya abbaa keenya warra biyyarraa rakkatan warra qaala'insi jireenya isaan guggubee jiruuf gaariidha jechuudha. Saantima namni tokko birrii lama malee birrii tokko malee maal qannastee jiru. Birriin lama birriin tokko nu miidhawu nuun immoo jechuudha. Gaafa asirraati saantimni birriin tokko akkas qannasu warri nu ergan immoo birrii 3, 4, 5 hanga birrii 10 olitti hin qannasanii nu ergan jiru jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa ilaallatanii itti fayyadamtu gaafa qannase birrii keessan harkatti qabattu gaafa dabale immoo birrii keessan shaa gootanii daftanii ergattu jechuudha. Kanaaf yeroon guyyaa har'aa irraa isinii ka'u Ameerikaa Doolaar irraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaa Doolaarri tokko guyyaa har'aa 143.85 oolee jira jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf kaleessa 144.28 oolee jira. Isa kanammoo mirkaneeffachuudhaaf dhugaa fi soba isaa ilaaluudhaaf screenshot irraan isinii ka'a jechuudha. Ilaaltaniitti fayyadamuu dandeessu guyyaan har'aa Desemberii 22 baatii 12 2024 ta'uusaa adda baafattanii ilaallattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee immoo biyyi itti aanu immoo Kanaadaa Doolaaridha jechuudha. Kanaadaa Doolaarri tokko immoo guyyaa har'aa akkuma beekamu 100.2 oolee jira. Innillee saantiba 16 qannase fakkeenyaaf kaleessa saantiba 100 fi saantiba 18 ture jechuudha. Xinnoo qannasee jira. Kan hin qannasne takkallee hin jiru jechuudha. Inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa Doolaaridha jechuudha. Awustiraaliyaa Doolaarri tokko guyyaa har'aa 89.80 oolee jira. Akkuma beekamu kaleessa ture 90.13 ture jechuudha. Egaa guyyaa har'aa innis saantiba muraasa gadi qannasee ture. Akkasumallee inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa kan ittiin oolee 149.82 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko guyyaa har'aa 160.86 oolee jira. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa jechuudha. 161.53 ture jechuudha. Egaa innillee qannasee argamee jira. Akkasumallee inni itti aanu immoo Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa jechuun 13.2 oolee jira. Inni itti aanu immoo paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa 180.58 oolee jira. Egaa innillee akkasuma jechuudha saantiba muraasa qannasee jira. Fakkeenyaaf kaleessa 181.23 ture jechuudha. Kan hin hir'isne hin jiru. Inni itti aanu Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko guyyaa har'aa 466.91 oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa Kuweet Diinaarri tokko
468 ture tuqaa 54 ture jechuudha. Kuweet yeroo qannasu birrii baay'ee qannasa, yeroo hir'isu immoo birrii baay'ee hir'isaa jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Takkaan yoo birrii 2-3 qannasa, takkaan immoo birrii 2-3 dabala jechuudha. Egaa akka iskeelii maallaqa sanaa ta'uu ni mala. Inni itti aanu immoo Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko guyyaa har'aa kan ittiin oolee 373 tuqaa 68 oolee jira. Akkasuma kunillee birrii tokko qannasee jira jechuudha sakaleessaarra. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko guyyaa har'aa kan ittiin oolee 39 tuqaa 16 oolee jira. Egaa akkuma beekamu Dubaay illee baay'ee tokko hin qannasne guyyaa kaleessaallee 39 tuqaa 29 ture. Saantima 11 qofa hir'isee jira jechuudha. Isa kana mirkaneeffachuudhaaf immoo iskiriinshuut irra nan isinii kaa'aa ilaallachuu dandeessu. Guyyaan har'aa Desemberii 22 baatii 12/2024 jechuudha. Ilaallatanii cheeggachuu ni dandeessu. Inni itti aanu immoo Saawudii Riyaalidha jechuudha. Saawudii Riyaalli tokko guyyaa har'aa 38 tuqaa 28 oolee jira jechuudha. Innillee saantima muraasa an inni oolee kaleessa fakkeenyaaf 38 tuqaa 37 oolee yaani innillee saantima 9 akka malee hin hir'isne jechuudha. Egaa akkuma beekamu isa kana mirkaneeffachuudha isinillee iskiriinshuut irra isiniif hin kaa'aa guyyaa har'aa Desemberii 22 baatii 12/2024 ilaallachuu dandeessu. Xiyyaan ittiin isin agarsiisa guyyaa iddoo irraa guyyaa isaa ilaallatan xiyyatti godhee isin argisiisa jechuudha namoota hin beekneef. Akkasumallee warra siisteemii Saawud Arabiyaa jirtan guyyaa har'aa namni birriin keessan baay'ee ta'e 28 isiniif ergamaa jira. Namoonni baay'een immoo maaloo karaa ergannu amne warri jettan akkasumas immoo 28 nu erguu didanii kan jettani daldalaa yeroo warri abdanii baay'ee rakkattanii illee jirtu. Namoonni hin barbaannaa jettanii lakkoofsa keessan barreeffaa. Akkasumatti komentii jalatti hin beektaa nama jechuutu hin taane lakkoofsa keessan barreeffaa. Lakkoofsa kanaan na dubbisi nama erguu barbaade jettani na dubbisuu dandeessu komentii jalatti jechuudha. Warri birriin keessan xiqqoo ta'e immoo guyyaa har'aa 28 tuqaa 50 oolee jira jechuudha. Akkaataa itti baay'ifatan yookiin akkaataa itti hiratan baay'een keessan beektu jedhee yaada. Garuu namoota haaraa dhuftaniif warri birrii baay'ee qabdan 5,000 yookiin 4,000 yoo ta'e 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 28 jettanii saantima tokko namni tokko isin hin dagiin herregattanii argachuu dandeessu. Akkasumallee warri birriin keessan xiqqoo ta'ellee akkamitti hirattu fakkeenya 1,000 qabaattan 1,000 baay'isu 1,000 hiruu 28 tuqaa 50 jettanii herregachuu dandeessu. Mashwaara warra 50 keessaa baastu jechuudha. Mashwaara kan jedhan kan ittiin deemanii dhufan fakkaata. Taaskii 50 keessaa baastanii birri keessan herregdanii namni tokko isin daguu akka hin dandeenye nan amanaa jechuudha. Inni itti aanu immoo akkasuma jechuudha. Joordaan diinaarri tokko 200 tuqaa 68 oolee jira. Bahariin diinaarri tokko 381 tuqaa 91 oolee jira. Turkii riileen tokko 4 tuqaa 9 oolee jira. Akkasumallee Kaatar Riyaalli tokko 38 tuqaa 51 oolee jira. Yemen Riyaalli tokko 0 tuqaa 5 oolee jira. Israa'el Shiqil tokko 39 tuqaa 43 oolee jira. Chaayinaa Hewaan tokko 19 tuqaa 69 oolee jira. Ijipshiyaan paawundiin tokko 2 tuqaa 82 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoo koo hanga dhumaatiin daawwachuu akkasumallee laayik naa gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Turtii biraan akkasuma odeeffannoo adda addaan walitti deebina. Guyyaa har'aa baankiin hin ejjetu sanbata waan ta'eef jechuudha. Guyyaa boru immoo baankiitti dabalee nan isinii fidaa jechuudha. Turtii gaarii.